Shamarka fuunee kabajamtoota daawwattoota leensaa mul'uuraaf haalli jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya chaanaala leensaa mul'uuraaf haalli faaraa warri taatan subscribe gochuun gara keenyatti makamaa isiniin jenna daawwattoota keenya kabajamoof jaallatamoo chaanaala keenyatti gara warri taatan subscribe godha viidiyoo gadhiifnu daawwadhaa isiniin jenna har'a waan tokko isinii qabadheerre argaa jirtu. Xaafiin biyya isaatti galee jirachuudha. Xaafiin dhabamee jira. Birrii keenyaan bitachuudhaaf dhabnee jirachuudhaan jiru. Kanarraan kanas laayikii dhugaatti na dhaggeeffadhaa viidiyoo kan godhamatti daawwattoota biyya akkuma argitan kana hojiin biyya keessamoo biyya arabaatti irra salphataa kan jedhamuufi namni tokko koomentii yoo naa barreessu argeen turechuudha barana. Hojii biyya keessatti nulfaata hojiin jechuudha. Garuu biyya keenya keessatti nulfaata biyya arabaatti baay'ee salphata. Dhugaa yoo mana walawwaluu maashinaa waan tokko tokko hojjechuudha achitti. Asitti garuu baay'ee ulfaatachuudha. Baay'ee hojjetanii nyaachuun mana ofii keessattuu isaan soorannee sooranitti naqe. Isaan sooranitti naqe. Kana hatti qilleensatti wanti isaa baasuu jechuudha. Inni ulfaata dhugaa guddaan na dhukkubee jirachuudha naani. Anuma waan soradha. Xaafii kana akkamitti akkan daasisu warri xaafii hojjedhu nu agarsiisettan kunoo qabadhee isin dhufee jira. Maal akkan itti naqus isin agarsiisa jechuudha. Tokkoffaa abishii akaayee itti naqa xaafiitti jechuudha. Abishii akaayee itti naqannaan daasisu tokkommoo xaafiin duwwaan daasisa garuu yeroo jalqabaatiif wayitti naquudhaaf yeroo jalqabaatiif takkaatti naqee hin beeku xaafiin duwwaan daasisaa jechuudha. Yeroo jalqabaaf itti naquufanii jechuudha. Maashinni xaafii soru jira garuu midhaan isinan duraa baakkana malee maashinni xaafii soru jira jechuudha. Gaaf tokko isin agarsiisa dhaqeeni. Bosma amsa akkasitti dingilchaa oolee amsa kiiloo 50 jechuudha. Kiiloo 50 dingilchee jechuudha. Dingilchaa bichaan itti ganaa soorama akkatti sooruu isin agarsiisa. Sorry fitera. Ammaga akkasittiin kana fakkaata. Shi Kun akkatti teenyee suuraa xaafii amma suuraan isaa amman baay'iseetanii isaa san dubbanna. Xaafiinis xixiqqaaqee barbaachisa. Minaa sooranii Kicik
xixiqqicce keessa yoo saruu baatase. Argitanii akkatti irra taa'u. Zuuraadha. Kana fakkaata. Akkatti rukuttee baastaa jechuudha. Yoo qabaatan ba'a yoo qabaatan ba'a. Xiqqoo qaba. Rukutamuu barbaada sirriitti xiqqoo. Yoo sirriitti sorri qacca jechuudha nyaatanii kanaaf jechuudha. Bella.
namni kaani soorsiifateet manuma ofcootti soorsiifateetu wanti jedhaa jechuudha in soorsiifataa jechuudha kan keenya garuu namni sooruu hin jiru jechuudha hin jiru siruma hin jiru gonkumaa hin jiru nan soorsiiseenii wanti godheef da'oo jedhanii hin jiru jechuudha. Adaanuu dhufee na gargaara sichuma kana daawwattoota keenya viidiyoo biraa walitti deebinaa nagaatti turaan manatti isiniin jedha.